Sekondii dhibbaa waliif irraa jalqabee jira. Odeeffannoo jalqabaatti dabarra. Ameerikaan Itoophiyaadhaaf deeggarsa namoomaa doolaara miiliyoona 97 akka kennitu ibsitee jirti. Ameerikaan Itoophiyaadhaaf deeggarsa namoomaa doolaara miiliyoona 97 akka kennitu kan beeksifte yogguu ta'u, kanneen keessaa doolaarri miiliyoona 87 deeggarsa buqqaatotaatiif oolas jedhameeti jira. Abbaa taayitaa gabaa kaapitaalaa fi holdingi investimentii Itoophiyaatiif hooggantootni haaraan muudaman. Daayirektarri abbaa taayitaa gabaa kaapitaalaa Itoophiyaa kan turan Biroo itti gaafatamummaa isaaniirraa kan kaafaman yogguu ta'u, bakka isaaniitti immoo aadde Haannaa Takluu muudamanii jiru. Fiigichi xumuraa meetira 10,000 dubartootaatiin atileetonni Itoophiyaa ni mo'atu jedhamee eegamu guyyaa har'aa kana dorgomama. Taphoota Olompikii 33 irratti fiigicha xumuraa meetira 10,000 dubartootaatiin atileetonni Itoophiyaa ni mo'atu jedhamee eegamu guyyaa har'aa kana kan dorgomamu yogguu ta'u, dorgommiin kunis galgala sa'aatii 3:57 irratti adeemsifama. Itoophiyaa bakka bu'uudhaan atileet Gudaaf Tsaggaayee, atileet Tigist Gabrasalaamii fi atileet Footeen Tasfaayee Itoophiyaa bakka bu'uudhaan ni hirmaatu. Yeroo dheeraadhaaf pirezidaantii konfedereeshinii kubbaa miilaa Afrikaa yookiin immoo seekaafaa ta'uudhaan tajaajilaa kan turan Isaa Hayaatuun addunyaa kanarraa du'aan boqotanii jiru. Obbo Isaan lammii Kaameruun yogguu ta'an bara 1988 hamma bara 2017tti konfedereeshinii pirezidaantummaadhaa tajaajilaan kan turan. Bara 2016tti pirezidaantii ittaanaa kubbaa miilaa addunyaa kan ta'an yogguu ta'u, guddina kubbaa miilaa Afrikaa keessattis qooda guddaa akka qaban kan himamudha. Odeeffannoon keenyaa sekondii dhibbaa kana fakkaata. Qophiileen keenyaa